Ustaza abbaan fadhe gandummaa haa ta'u abbaan fadhe minaamineeshinii haa ta'u akka harargeetti yoo waancaa fudhachuu baattan yaa waylakum isinii dhumtee jirti basan takkeetti matan akka arsiittis akka wallaggaattis akka jimmaattis akka gujiittis akka walloottis akka hundatti yoo fudhachuu baattan isinii dhumatte. Ani wanni namaadhaan harargee jedhanii biyya tokkoon kaanii warri shoo akka shoo'aatti nu gabaa akka isaanan maqaa jaajii sinna hina warri wallaggaa dha'u. Akka jiru carcarii minaamineeshinii carcarii dirree dawaa mina wanni kana jaamu jirtu akka harargeetti barsiiluma akka seeneen ture koostaa wal arsiinis akka arsiinis akka turamnee dhumne nuni koo buutalaa koo itti manna ammaan booda jaajii jedhina maaliin jedhina warri shoo jedha warri buraayyuu gaditti tokkodha nuyi warri akkasitti malee ta'an jiru waan akkanaa tana ustaaza anaatu ilkeetti cabsee na gaafadha isin waan akkanaa Allahu akbar laal gimbii wallaggaa Allahu akbar baajatama jaalalli naa gashaa Allahu akbar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimbiin akka wallaggaatti qabanna ammaan booda hin ta'u. Hin barbaadu. Mooraalii bu'aa akka wallaggaa. Laa wallagga nu wayyanuuf hin ta'u. Allahu akbar. Assalamu alaikum. Baajatama Allahu akbar. Halillee dibbala magodeetiin jira bakka akkas taanaan ustaas dibbala dabarse. Allahu akbar. Allahu akbar. Ililli abaddan gosh Gatiin t-shirtii tokko kuma tokkodha. Wallaggaa argee wal deemu jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum. Doaani jo gurba. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waati korraanaa isaamiyaana jirtan. Wana ibsa jechaarti gareen shaadaa. Maqaa garee shaadaa qabattee jirta maashaallah. Uffata maqaa garee shaadaatiin maxxanfamee qarshii kuma tokkoonsaa darzana jira, gimmaasha darzana jira. Itoophiyaa moo birrii? Birrii Itoophiyaa tokkoonsaa kuma tokko. Ayya. Darzanni meeqa? Ni jettanii darzanni 12 baata. Firee 12. Firee 12 baata. Mashallah. Abbaa dhibba lama nin galcha harargeedhaaf. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asmaanu akkaantii garee shaadaa naamata isaa guyyaan irra taarikhni 30 eegeen dabee karaa feesbuukaatiin barreessee ture ustaas Farhaan. Allahu karaa akbar. feesbuukaatiin barreessee ture. Ubeedhuma dhibba lama qofa barreessi. Amma dhibba lama qofa barreessi feesbuukiidhaan dhaqee. Tiishartii dhibba lama. akkana isin gimmaayee darzanaa jettaniin isa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Namaan birrii dira tishartii karaa irratti dabarsuu fi namaan birrii akkaantii masgiidaa garee shaadaa irratti dabarsuun barbaada. Akkaantii lachuutiin barbaada. Amma isin harkachuu hin danda'u naman galchita waan ta'eef. Anamma fooloo si deebisa rakkoon tokko hin jiru. Akkam kunoo naannaa barreessi. Inshallah. Jiru asalas gadhiisaa jiran akkaawwantii. Allahu akbar galmeessi sayyaa. Hin gaafatamta waan galmeessaa jirtu irraa sayyaa. Sayyaa fidaa. Sirri gaafatamta takkitti tana beeka. Wanta kamiciyyoon jettu san firii soddomman san akka warranatti erge majliisa dhaqee magaalaa keessatti nam takkaan kennuuf. Majliisa dhaqee tumaan darasaa Shamatoofikis akkaseera. Masgiida maali majlisa shaadam tuulaatis majlisa waan ja'amu guutuu dhaqeetiniira. Darasaa na uffatu. Allahu akbar. Allahu akbar. Masha Allah. Gatiin t-shirtii tokko kuma tokko ta'uu yaadachiisa gidduudhaan warra reef dhufu. Masha Allah. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habba furtamaa harargee. Allahu akbar. 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 Sayyaa ol gashaan of agalmeessu. Sayyaa ol gashaan Allahu akbar. kanatti jedhe. Masha Allah. Masha Sayyaa ol Allah. gashaan. Ustaz Farhaan fooloo na deebisaa akkaawuntii barbaada. Gimbii 200.
ayya ye follow godhuti follow na godhe Jaalallee gimbiidhaa dhibba lama jettee jirti. Allahu akbar Allahu akbar. Wallaggaatti Allahu akbar akka wallaggaatti isinis abbaa dhibba lama Allahu akbar. irratti cittite gimbiidhaan jette bakka bakkaan gimbiidhaa muka bachaatti isheen mirgashi gimbiiruma jette Allahu Dirqama akbar dhaamuu qaba. Amma iddoon biraan dubbannetti. Wallagga Amma iddoon biraan dubbannetti gimbiin dhaamuu qaba. akkasi Gaafa Allahu yoo Akbar. faffacee walitti daan. Allahu akbar Allahu Rabbiin isin akbar Allahu Akbar. Masha Allah. subhanallah Rabbi isin barakachi. Amma- Yaa jamaa achumaanuu wanni isiniin jedhu ani bakka kanatti nuti khayrii dalaguudhaaf nama akkasitti maqaa dhoofna malee asitti waan hammeenya dalaguudhaaf miti. Ganda kamutu kun hin ta'u asitti wanni dubbataa jiru namoonni kun Jaalala namoota garee shaadhaaf dhuunfaati akka nuti wajjumaan wanna jechuudhaaf akka namni maal ta'uu fi tahfiidhaa fi malee gandummaadhaaf miti. Tamaam sinii gadaa miti isaa rabbiin isin Geedhaa Harargeedhaa fi miti kaniin daladde Arsii fi miti Jimmaa fi Walloo fi Wallaggaa fi miti kaniin daladde awwaniin hin daladdeef tawxiida rabbiiti ibaadaa godhuudha ammoo biiti hundi biyyatiyyaan ani yoo na gaafatte hamdii warreessaati awwarra Arsiiti eessa baale an Jimma an Shawa ani Wallaggaa fi Walloo Gujii garriirraa fi Boorana Karrayyuan Harargeelle hundallee akkana fayyaadaa. akkas barakaa. Allahu akbar Achiin ammoo ijoolleen Harargeedhaa ammaa fi sadarkaa tokko ijoollee gimbiitii fi ijoollee Harargeetti wal qabee jira. amma kan wal qabee jiru gimbii jalaa barreessaa jiru argaa hin jira akka shuwaatti nuu qabadhaa akka shuwaatti nuu Akkas. qabadhaa amma yoo jamni gatanii Shawaa wallagga tokkodha. Ustaz Faraan dhaabadhu. Shawaa wallagga tokko. walitti maknu laakki boo of danda'e Macaaftu nama eeggalitti Nu jalaa maal taatan? Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Qoya warra gashee ni jechisne ilaalla mu gidduutti. Hin qaqqabne nuti hayyaa. Dubbadhaa. Akkam jirtu nagaa qabdu? Yaa nagaa keessanii. Alhamdulillah. Ustaaz Farahaan keessaan isin barreesseen ture. Birrii gaafa kaan garee shaadaa gimmaashni irra hafee isa galchadhee buukiin na ilaa badeen ture. Gimmaasha galchee gimmaashni bira hafeen ture. Ammas shurraabi inshaallah maqaa Ustaaz Kamaal Eebbootiin rabbi isaan haraaramu dhibba. Maqaa Sheekh Ustaaz Yusuf Cirootiin illee dhibba lama jechuun inshaallah gada basaasaati. Allahu akbar. Warra asaasaati miti. Asaaseenaa inshaallah. Ajiib, ajiib. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Waan tokko bara walitti qabnaan hin jiru. Namni tokko faabee Ustaazi birriin tun illee birrii 3,000 na bira hafe 21 galcheen ture keessaan obsii yaadattanii isin ergee ture Ustaaz Farahaan. abshir rakkoo Sanillee tokko inshaallah. jiru. Na dubbis inshaallah si barreessa tole. Jechuun naa barreessitanii wal biraa qabna garuu buukiin na jalaan badee ka gaaf duraa irra Deebisi galchisuun na barreessi hin barreessa. tayyib inshaallah. Allahu akbar. Asumaan Ustaazi wanti kun jechuun meebii guyyaa 2-3 xiqqoo natti fudhachuun dura guyyaa 2 madaamiin irra na biraa deemte rakkoon qabaanne itti dabala shurraab inshaallah. Amma guyyaa lama akkas rakkoon qabu inshaallah abshira. Maashaallah. Ayyee inshaallah taate. Jazakallahu khairan. Rabbi rahmataa godhu warraati niyyatee bis. Siifillee baga Binti jaallattu kana gashaame. Qoy waan dubbachuu barbaade la ustaaza wal jalaa nu shawwadanii oolanii gurra isin Ustaazi anallee du'aa inaa godha inshaallah niyyaan qaba. Quraana tammasuu ga'ee jira akka rabbiin na laaffisu du'aa inaa godha suman. Eish jazakallahu khair rabbi si amil kees bakka yaadde gee umrii si adeeressu waan yaadde hundumaa rabbi si faaguut. Wanni jechuu barbaade nu walitti qabuun miti. Ofaa danda'an Abu Talaan. Wanni akkasii jiru. Abu Talaaf danda'a. Ena akkan jedhe garuu Wal dorgommii taanaan jala kanaan bahu asuma taa'aa aga birrii fixadhutti hin dhiisu. Wal dorgommii waan jammaranti hin fixadha inuma fixadha inshaallah. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Tokko barra kan assalam. jiru warra Arsii fi Arsii dhamti isheen amma. Hundi wal qixaayamu gimbii. Anillee inshaallah haadhas gandaa karaatee qabaa inshaallah isinis obbolaa kiyyaa jazaan keessan sanii olii anis inshaallah maqaa haadha kiyyaa rabbi warra jannataa shallamu